raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Yooyyaa harka fuunee akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya lafaaf lafee har'aatiin saamicha lafaa fi weerara daangaa Oromiyaa irratti humnoota Amaaraatiin karaa Salaalee Qimbiibitiin taasifamaa jiru isinii dhiyeessina. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Godinni Salaalee yookiin Shawaan Kaabaa godinaalee Oromiyaa keessaa tokko yoo ta'u, kan itti argamus Finfinnee irraa gara kaabatti. Godina Oromiyaa keessaa kan daangaa dheeraa naannoo Amaaraa wajjin qabudha. Salaalee kutaa Oromiyaa gootummaan ibsaman keessaa adda duree yoo taatu, gootonni osoo maqaan dhaamin biran darbamne Jeneraal Taaddasaa Birruu, Hayilamaariyaam Gammadaa, Agarii Tulluu, Badhaadha Dilgaasaa, Asaffaa Shaaroo Lammii, Atileet Shaambal Abbabaa Biqilaa, Atileet Waamii Birraatuu, Weellisaa Wasanuu Diidoo, Artist Laggasaa Abdii, Magarsaa Badhaadhaa fa'aadha. Godinni Salaalee kun daangaa Oromiyaan naannoo Amaaraa waliin qabu isa dheeraa qabaachuurraa kan ka'e lola fiinxaaleeyyii Amaaraa lafa babal'ifachuuf waraana bananiif saaxilamaadha. Keessattuu aanaaleen daangarra jiran kan akka Dharraa, warra Jaarsoo, Hidhabuu Abootee, Giraar Jaarsoo, Abbichuuf Nyaa'aa, Qimbiibiit, Alaltuuffaa weerara lafaa fi lola daangaa Amaararraa itti banamuuf saaxilamoo yoo ta'an, haguuggii miidiyaa argachaa kan hin jirres komiin hawaasarraa bal'inaan ka'a. Addatti ammoo aanaa Dharraa fi Qimbiibiit irratti xiyyeeffannoon fiinxaaleeyyii Amaaraa guddaatu jira. Akkuma yeroo hedduu ibsaa turre Finfinnee kallattii ba'aatiin naannoo Amaaraatiin walitti fullaasuuf qubsuma Oromoo diiganii qabata magaalummaa babal'isuutiin qubsuma Amaaraatiin bakka buusuun akeeka dhokataa fiinxaaleeyyiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo Amaaraa keessa jiran hojjechaa jiran. Kunis Finfinnee gara bahaatti babal'isuuf daangaa Oromiyaa ammoo gara Finfinneetti dhiibuun Oromoo jidduurraa baasuuf abjootu. Kanas yoo ibsan fageenyi Finfinneen gama bahaatiin naannoo Amaararraa qabdu kiiloomeetira 10 hanga 20 hin caalu jechuudhaan abdiidhaan yoo dubbatan ni dhaga'ama. Gama biraatiin koondoominiyeemii daangaa Finfinneetiin ala baamee kallattii baha magaalattiitiin Kooyee Facceetti ijaarame ilaalchisuun qondaalli mootummaa tokko Kooyee Faccee jechuun magaalaa hamma Dirree Dawaa ga'u ijaaruu jechuudha jedhee guddisaa ibsaa ture. Kana malees amantaa da'oo godhachuudhaan saamichi lafaa naannessa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru harki caalu kallattuma baha Finfinnee daangaa naannoo Amaaratti dhiyaatu kanaan ta'uun duula qindaa'aa godhamaa jiru agarsiisa. Daangeffama borcamaa lafa Oromiyaa xinneessuuf karoorfate kanaan fageenyi Finfinneen fiixee bahaatiin naannoo Amaaratirraa qabu akka warri fiinxaaleeyyii jedhan kiiloomeetira 10 hanga 20 ta'uun kijiba ta'ullee hedduu gabaabaa maayilii 26 yookiin kiiloomeetira 42 hin caalledha. Gama aanaa Qimbiibitiin amma saamichi hektaara 280 raawwatame jedhame. Kanaanis fageenyi Finfinneen naannoo Amaararraa qabdu maayilii 51 yookiin kiiloomeetira 82 kan hin caalle ta'uun aanaan Qimbiibiit daangarra jirtu ija fiinxaaleeyyii Finfinnee fi naannoo Amaaraa wal qunnamsiisuu barbaadanii keessa akka buutu taasiseera. Kanatti aansinee aanaa Qimbiibiit keessatti saamicha lafaa fi daangaa dhiibuun wal qabatee maaltu deemaa jira kan jedhu haa ilaallu.
aanaan Qimbibiit godina Salaalee yookiin Shawaa Kaabaa keessatti Finfinnee irraa kallattii ba'aatiin magaalaa daandii guddicha laga Xaafoo, laga Daadhii, Sandaafaa qaxxaamuree gara Dabra Biraan hanga Walloo, Kamisee fi Tigraay Maqalee geessu irratti magaalaa Shanoo magaalaa guddoo taasifattee kiiloomeetira 82 irratti argamti. Naannessa magaalaa Shanootti saamichi lafaa guddaan fi qubsumni seera alaa hedduun raawwatamaa akka jiru ragaaleen ni mirkaneessu. Kun shira lafa bal'aa tarsiimawaa ta'e kan handhuura Oromiyaa jiru hunda qubsuma Oromootirraa qulqulleessanii falmisiisaa taasisuudhaan Addis Ababaa yenyaanichi የአዲስ አበባዎች ነች jedhanii Oromiyaa bakka lamatti qooduuf shiramaa jiru. Shirri maastar pilaanii fashallaan adeemsa akeeka dhokataa kanaan dhufan. Shirri maastar pilaanii dhokannaan adeemsa akeeka dhokataa kanaan dhufan. Magaalonni haaraan seeraan ala ta'an kan akka Arbaa Aratti jedhaman deeggarsa dhalattoota Amaaraa fi hayyoota Amaaraa biyya keessaa hanga Ameerikaa kaabatti darbees caasaa bataskaanatti jiru ijaarrachuun maallaqa guddaan ijaaramaa jira. Akeeka ijaarsa magaalaa seeraan alaa kanaa fi qubsuma seeraan alaa lafa Oromiyaa irratti raawwatamu kana gaafatamaa dhimma lafaa Oromiyaa duraanii naannoo Amaaraa fi Finfinnee wal quunnamsiisuudhaan Oromoo ajidduu jiru buqqisuu akka ta'e ibsaa turuun ni yaadatama. Ammas kanumatu hojiirra oolaa jira. Paarkiin Industirii Lammii jedhamus kallattuma ba'a Finfinnee lafa baay'ee bal'aa irratti ijaaramee kan jiru ta'uu quba qabaachuun gaariidha. Piroojeektiiwwan mootummaan gaggeessuu fi qubsumni seeraan ala godhamu akkasumas dhiibbaan daangaa Oromiyaa irratti kallattii kanaan taasifamu hojii badii duguuggaa sanyii Oromoo irratti qindoominaan hojjetamaa jiru fakkaata. Aanaan Qimbibiit daangaa naannoo Amaaraa irratti kan argamtu yoo taatu xiyyeeffannoo mootummaa Oromiyaa waan dhabdeef lafti hedduun dabarfamee fudhatamee jira. Fakkeenyaaf bakka akka Caacaa fi lafti hedduun gurguramee naannoo Amaaratti makame keessaa Oromiyaa irraa adda bahee jiraachuu himu jiraattonni. Lafti bal'aan ammas weeraramaa jira. Fakkeenyaaf bakkoota akka Gabaa Hamusii fi Fiichee Galiilaa jedhaman gidduu naannoon Amaaraa alaabaa naannichaa irra dhaabuun lafa bal'aa investimentiidhaan Chaayinaa fi kanneen biroof kennee jiraachuu ragaaleen ni agarsiisu. Kana malees maqaan gandoota baay'ee aanaa Qimbibiit jala jiranii maqaa aadaa fi seenaa Oromoo ibsu akka hin taane ta'e jedhamee afaan Oromoo lagachuun weerara finxaaleeyyiitiif qopheessuu akka ta'e sirriitti hubatamuu qaba. Fakkeenyaaf maqaawwan akka Qumdingaay, Xaamaay, Hamus Gabayaa fi kanneen kana fakkaatan eeruun ni danda'ama. Hunda caalaa kan nama gaddisiisu ammoo caasaan mootummaa fi aangawoonni mootummaa ta'e jedhanii tajaajiloota ummataaf kennuu qaban beekaa hanqisuudhaan dhiibbaa adda addaa gibira faas ummata irratti guddisuudhaan xaa'oo kennuu diduudhaan jiraattonni hubamanii tajaajila fooyyee qabu barbaacha akkuma gandoota Caacaafaa naannoo Amaaratti makaman taasisuuf akka tarsiimotti itti dhimma ba'aa jiru. Aanaan Qimbibiitii fi bulchiinsi magaalaa Shanoo gama tokkoon naannoo Amaaraa waliin kan waldaangessu yoo ta'u, magaalli aanaa Qimbibiit Shanoon Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 78 irratti waan argamtuuf fedhiin lafa mana jireenyaa argachuus ta'e fedhiin weerara lafaa finxaaleeyyii Amaaratiin karoora raawwatamu akka malee dabalaa dhufee jira. Kanumaan walqabatee ijaarsi seeraan alaa babal'achaa dhufuurra kan ka'e yeroo ammaa kana finxaaleeyyiin Amaaraa sadarkaa magaalaa Shanoo irratti magaalaa biraa itti ejjettu hundeessuurra ga'anii jiru jedhu jiraattonni magaalaa Shanoo yoo komatan. Magaalaa Shanoo biratti magaalaa seeraan ala ta'e kan naannoo Amaaraa jalatti bulutu ijaaramaa jira jechuudha. Saamichaa fi weeraruma lafaa kanaan walqabatee tibba darbe kana gabaasni waa'ee lafti beenyaa malee fudhatamee ture amma immoo yaaddoo nageenyaa itti ta'uu ummanni keenya godina Salaalee aanaa Qimbibiit ganda Siinqee dubbachaa akka jiran ibsamaa jira. Lafti amma yaaddoo nageenyaa ta'e kun akka lakkoofsa Habashaatti bara 1977 giddugalli qonnaa hoolotaa damee Shanoo jiraattota aanaa Qimbibiitii fi naannoo ishii jiraataniif hoolota ammayyaa horsiisee fayyadamoo taasisuuf jedhamee lafa hektaara 280 ta'uu kan qonnaan bulaa abbaa warraa 22 ol ta'an irraa fudhatame irratti hundeeffamee ture. Dhaabbanni kunis yeroo muraasa erga laficha irratti hojjetee booda bu'a qabeessa waan hin taaneef lafa qabate kana qonnaan bultoota beenyaa malee irraa buqqifamaniif yookiin bulchiinsa aanaa Qimbibiitiif osoo hin deebisin hojjettoota isaa muraasatti dhiisuun gadhiisee ba'e. Dhaabbanni qonnaa jedhamee laficha irratti jalqabame sun bara 1997 gadhiisee erga ba'e booda dhaabbata biraa aannan oomishutti gurgurame jedhamee haalaan beekamneen to'annoo mootummaa naannoo Amaaraa jala galuu akka dhagahan dubbatu qonnaan bultoonni kun. Lafti kun lafa qonnaan bultoota Oromoo ta'ee osoo jiruu haalaan beekamneen mootummaa naannoo Amaaraa jala galuudhaan achitti hordofamaa akka jiru ibsamaa jira.
Dhimma kana yeroo duraaf gaazexaan marsariitii Addis Istaandard jedhamuun beekamu gabaasa bal'aa kan hojjetes ta'ee odeessi qaama mootummaa aanaa Qimbiibit keessaa bahu akka agarsiisutti bakki kun haalaan beekamneen to'annoo naannoo Amaaraa jala galee humnoonni naannicharraa hidhatanii dhufanis irra qubatanii akka jirani. Jalqaba yeroo lafti irraa fudhatamu giddugala qonnaa jedhamerraa waan baay'ee akka fayyadamuuf jiran qorannoon adda addaas yeroo bahus akka kennamuuf tajaajilli adda addaa akka bishaanii fi ibsaas akka isaaniif galu isaanis ijoolleen isaanis giddugala qonnaa jedhame kanatti mindeeffamanii hojjechuu akka danda'an amansiisuun dogoggorsanii seeraan ala beenyaa tokko malee laficharraa fudhachuu ragaaleen qonnaan bultoota kanarraa sassaabaman ni mirkaneessu. Qonnaan bultoonni lafti isaanii karaa seeraan alaatiin irraa fudhatame kun waggaa 35 oliif lafti akka deebi'uuf yookiin beenyaan akka kaffalamuuf gaafachaa turaniyyuu hanga ammaatti furmaata tokkollee akka hin arganne dubbatu. Inumaayyuu qonnaan bultoonni laficharraa seera malee kaafaman keessaa warri kaan rakkoo kanaan biyyarraa ba'uun bakka jiran kan hin beekamne yoo ta'u, warri jiran ammoo jireenya akka malee gadi aanaa keessa akka jiran ibsachaa jiru. Fakkeenyaaf qonnaan bulaan Fiqaaduu Raggaasaa jedhamu jiraataa aanaa Qimbiibit ganda Siinqee fi abbaa maatii 8ti. Yaada miidiyaaf kenne keessatti akka ibsetti lafti inni abbaa isaatirraa dhaale hektaarri 4 ol waan irraa fudhatameef oomishni inni lafa hafteerraa argatu nyaata bira darbee jireenya isaa jijjiiruu hin dandeenye. Ijoollee isaa barsiifachuufis baay'ee itti ulfaatee yeroo adda addaa hojii humnaafaa akka hojjetu dubbata. Lafti beenyaa malee nurraa fudhatamee waggaa 35f deebii itti dhabne yaaddoo nageenyaa nutti ta'uun jireenya keenya ulfaataa taasisaa jira jedhu jiraattonni aanichaa. Qonnaan bulaan biraa laftisaa irraa fudhatame obbo Warquu Daadhii yaada kennateen sababa lafa kanaaf yeroo adda addaa nama bakka buufannee gaafachaa turre. Garuu qaamoleen mootummaa keessa jiran sababni dhimma keenya nuuf hin ilaalleef ifa mitii jedha. Lafti keessan seeraan ala isinirraa fudhatamuu hin qabu nuun jechuu malee qaamni haqa keenya nuuf deebise tokkollee hin jiru jedha obbo Warquun. Yeroo dhiyoo as ammoo bakki kun naannoo Amaaraa waan ta'eef waraqaa eenyummaa naannoo Amaaraa yoo qabaattan malee dhaabbilee adda addaa keessatti hojii guyyaallee hojjechuu hin dandeessan jedhanii qonnaan bultoota kana doorsisaa akka jiran beekamee jira. Wanti jiruuf jireenya qonnaan bultoota hafan kanaa hammeessuu fi yaaddoo nageenyaa hamaa keessa isaan galche kan biraa ammoo dhalateera. Yeroo ammaa kanatti lafa isaanirraa fudhatame kanarraa humni addaa naannoo Amaaraa qubatee waan jiruuf ba'aa fi galli isaanii hundi sodaa nageenyaa hammaataa jalatti kufeera. Furmaanni akka kennamuuf iyyatanus hanga ammaa wanti jijjiiramee isaan fure hin jiru. Kanarratti qaamni mootummaa maal jedha laata? Ittaasinee laallaa turtiin keessan ammas nu faana haa ta'u. Bulchaan aanaa Qimbiibitti bana yaada miidiyaaf kennaniin komiin qonnaan bultootaa kun dhugaa ta'uu ibsuudhaan bulchiinsi isaanis gaaficha fudhatanii sadarkaa godinaa naannoo fi darbee hanga federaalatti deemuun furmaanni akka itti kennamu hordofaa akka jiran ibsan. Bulchiinsi lafaa fi kantiibaan magaalaa Shanoo ammoo yaada kennuufuuf fedhii akka hin qabne odeeffannee jirra. Bulchaan aanichaa qaamni dhimmi ilaalu yeroodhaan furmaata itti kennuu akka qabu akeekan. Hanga furmaanni godhamuttis hawaasni keenya akkuma kanaan dura obsaan eeggachuu akka qabu dhaaman. Komiin qonnaan bultootaa dhugaa ta'uu erga amananii yaaddoon nageenyaa humna hidhatee Oromiyaa daangaalee adda addaatiin weerara gaggeessaa jiruun uumame akkamitti obsaan eegama gaaffii jedhuuf bulchaan kun deebii qabuu laata? Waa'ee humna hidhatee kan naannoo biraarraa dhufee bulchiinsa isaanii kan Oromiyaa jala jirurra qubatirratti furmaata hatattamaa qaama nageenyaa gochuu dhiisuun maaliifi? Odeessi aanaa kana keessaa nu dhaqqabe akka agarsiisutti bakka qonnaan bultoota irraa fudhatame kanaan alattiyyuu lafoota tarsiimoo akka tulluuwwaniirra humni addaa naannawa Amaaraa qubatee jira. Qophii lolaatiif ta'uu mallattoowwan agarsiisan baay'een bakka jiranitti obsaan eegaa jechuun uummata leenjii waraanaa fi hidhannoo hin qabneef balaaf kaadhimuu hin ta'u. Lafa aanaa Qimbiibit keessaa humna addaa Amaaratiin qabatamee yaaddoo nageenyaa ta'e kanarratti gaaffiin itti fufnee gaafachuu qabnu ni jira. Yeroo lafti qonnaan bultoota Oromoo beenyaa tokko malee hektaarri 280 misoomaaf jedhamee aanaa Qimbiibit keessatti maatii qonnaan bulaa 22 ol irraa fudhatamu bulchiinsi aanaa fi godinaa maal bulchaa ture? Eessa bulchaa ture? Kana bira haa dabarru. Lafti hammana bal'atu kun abbootii warraa 22 ol irraa erga fudhatamee booda dabarfamee naannoo Amaaraa jala yoo galu akkamitti haalaan beekamneen jedhama. Mootummaan naannoo Oromiyaa jedhamu injiramoo hin jiru jedhama. Caasaan mootummichaa kan godinaa fi aanaa hoo dhimmicha irratti maal hojjete?
Haala kana beekuufoo tattaaffiin maaliif hin godhamne? Qonnaan bultoonni laficharraa buqqafaman kun waggoota 35 oliif deddeebi'anii hanga har'aattuu furmaata dhabuun qonnaan bultoota biroof dhaamsa dabarsuuf barbaadame akka qabu tilmaamuun naman dhibu. Lafa Oromiyaa kana kan bulchu eenyuma? Hektaarri 280 kun bar magaalaa tokko ta'a. Maali qoosan akkanaa? Saamichi lafaa aanaa Qimbiibiit ganda Siinqee jedhamutti abbootii warraa 22 irraa fudhatamee hidhattoonni Amaaraa irra qubsiifaman kun daba guddaa lafa Oromoo fi qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwatamu kumaa kitilaaf kun calaqqee kan ta'ee fi akka tasaa kan gadi ba'ee gurra uummataa bu'e ta'us beekuun barbaachisaadha. Gama biraatiin qaamni Oromiyaan bulcha jedhu gubbaa hamma gadiitti kan jiru dantaa bu'uuraa ummatichaallee tiksuuf fedhii kan hin qabne ta'uu raayyuu darbee weerartoota lafa fiinxaaleeyyii Amaaratiif haala aanjaa uumaa fi kan jiru fakkaata. Walumaa galattuu silaa akka heeraa fi seera biyyattiin tumatteetti ta'ee lafa Oromiyaa kamuu lafa Finfinneen irra jirtu dabalatee mootummaa naannoo Oromiyaatu bulchuu fi aangoo sirrii itti qaba. Mootummaan Oromiyaa garuu lafa bulchiinsa isaa jala jiru bulchuun hafee hidhattoota jibba Oromoo qaban kan lafa arganii fi irra ejjetan hunda ristii keenya jedhan irra qubachiisee yaaddoo nageenyaa uummata nagaan jiraachaa turetti naqa. Qaama mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'e koomishiniin aanichaas ta'ee aangawoonni sadarkaa gadii akkuma aktiivistii Facebook irratti ibsa baasuu malee furmaanni kennan hin jiru. Kun uummata keenya of dagachiisudha. Dhaabbileen mirga namoomaa, miidiyaaleen, gaafatamtoonni, paartileen morkattootaa fi kan kana fakkaatan aangoo murteessummaa dhimmoota akka kanaarratti waan hin qabneef yaada ofii miidiyaan ibsatu ni dubbatu. Caasaan mootummaa fi aangoonni mootummaa aangoo murteessummaa mootummaa of harkaa qaban garuu gaafidhuma warri kaan gaafachaa turan irra deebiin kan gaafatan yoo ta'e eenyutu gaafatamaree? Jidduu kanatti uummanni keenya weeraraa fi saamicha lafaa dabalataaf akkasumas ijaarsa seeran alaa fi rakkoo nageenyaa hammaataaf saaxilamuu isaati. Dubbiin lafaa dubbii lafeeti. Yeroon furmaata barbaachisaa argachuu qabdi. Tiruun bulte lafee taatee nama dhibdi. Xumuree fayyaa bulaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.